Bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa ga'u jecha akka mooltaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan bakka adda addaatti isiniin hordofaa jirtan nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu guyyaaf qindeeffadhee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaani. Jalqaba irratti hangafootaan eegala. Suudaan torban tokko qofa keessatti saaxilamtoota dhibee koleeraa 1,300 galmeessuu ishee himame. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaan dubbii barbaaduu irra dabartee keessoo ishee waan jiru akka furtuu dhaameeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu keenya isinitti himna. Gootummaa abbootii keenya irraa dhaallee itti fufsiisuu qabna jedhan jiraattonni Godina Jimmaa. Godina Jimmaa aanaa Sigimuutti konfiraansii misoomaa fi nageenya qaamolee hawaasaa waliinis taa'ameeti jira. Marii kanaan nageenya naannichaa qindoominaan eega hojiiwwan misoomaa eegalame itti fufsiisuun akkaataa danda'amu irratti kan mari'atame yommuu ta'us, marii kanaan nageenya naannichaa qindoominaan eeguun hojiiwwan misoomaa eegalame itti fufsiisuudhaan akkaataa danda'amu irratti kan mari'atamu yommuu ta'us, maricha irratti bulchaan Godina Jimmaa obbo Taajin Nasir dabalatee hooggantoonni olaanoon godinichas argamaniiru. Aanicha irratti hojiiwwan misoomaa eegalame gufannaa tokko malee akka itti fufsiisuu gochuufis farreen nageenyaa daangaa irraa seenanii hawaasa akka hin miineefis uummanni fi qaamoleen nageenyaa eegumsa sochii fi dhaabbii itti fufsiisuudhaan taasisuun akka jiraatu bulchaan aanaa Sigimoo obbo Muhammad Saafi Yaasin himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Godina Jimmaa obbo Masarat Haayiluu uummanni Oromoo qabsoo waggoota dheeraaf taasisaniif turanii yeroo ammaa biyya geggeessaa akka jiruu fi gaafilee bu'uuraa keessa tures deebii akka jiru humni qaamolee jijjiirama akka biyyattiitti eegalame duubatti deebisuufis keessaaf alaan sochii taasisaa jiru tokkummaan ofirraa qolachuu akka qabanis dhaamaniiru. Bulchaan Godina Jimmaa obbo Taajin Nasir uummanni Sigimoo durumaa gootummaan kan beekamuu fi diina daangaa irraa gara uummata Jimmaatti akka hin seenneef gahumsa olaanaan utubaa ta'ee kan jiru uummata kabajamaadhas jedhaniiru. Gama biraatiin biyyi keenya hooggansa jijjiiramaa injifannoo gurguddoo gaafilee uummataa bu'uura irraa deebisanii guddina biyyaa ariifachiisaa galmeessaa kan jirtu yoo ta'us, qaamoleen guddina biyya keenyaa isaaniif hin liqinfamne injifannoo uummataa argate kana duubatti deebisuufis abjuu keessaa fi alaan wal dubbisuun hojjechaa akka jiranii fi uummanni akkasumas immoo kanaan dura qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya naannoo isaanii eeggachaa misooma isaan irratti jabaachuu akka qabanis obbo Taajin dhaamaniiru. Hirmaattonni konfiraansii gootummaa abbootii isaanii irraa dhaalan itti fufsiisuufis nageenya naannoo isaanii eeggachuudhaan aggaammii diina kamiyyuu qindoominaan qolachuuf qophii ta'us dubbataniiru. Suudaan torban tokko qofa keessatti saaxilamtoota dhibee koleeraa 1,300 galmeessuu ishee beeksifte. Waraana keessoo waggaa 2 ol fudhatee miidhamaa kan jirtu biyyi ollaa Suudaan tamsa'inni dhibee koleeraa qormaata itti ta'aa kan jiru yoo ta'us, torban kana qofatti namoonni 1,300 ol dhibee kanaan saaxilamuus himameera. Namoota torban kana keessa qabaman 1,300 keessaa namoonni 18 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuunis himameera. Ministeerri Fayyaa Suudaan ji'a adoolessaa bara 2024 dhibeen kun itti jalqabe keessaa naannolee biyyattii qabdu 18 keessaa naannolee 17tti tamsa'uu isaa akkasumas immoo namoota dhibee kanaan qabaman 91,000 ol ce'uu fi kanneen du'an immoo 2,300 darbuu isaas ibsameera. Suudaanitti irra baay'inaan dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin kan barbadaa'an yoo ta'us, hawaasni addunyaa xiyyeeffannoo kennuu dhabuu fi deeggarsi hir'achuun dhibichi to'achuu akka hin dandeenyes ibsameera. Akka odeeffannoon gamtaa Afrikaan saaxilamtoota waliigalaa dhibee koleeraa keessaa 60% kan hammatu yoo ta'us, namoota dhibichaan du'an ammoo 93.5 gahuunis himameera. Ardichatti Angoolaan Dimokiraataa Koongoo, Suudaanii fi Suudaan Kibbaa lakkoofsi ol'aanaa namoota dhibee kanaan qabamanii kan qabatan yoo ta'us, dhibichi Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 14 keessatti mul'achuunis himameera.
Isaayyaas Itoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee haa furtu jedhe. Itoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee furuurratti haa xiyyeeffattu jechuudhaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dubbatan. Gaaffii fi deebii guyyaa roobii miidiyaa biyyoolessaa Eertiraa irratti darbe irratti kana kan jedhanidha. Gaaffii fi deebiin isaanii kun torban darbeerraa anaa fi dhimma biyyoo keessarratti xiyyeeffata jechuudhaanis dubbataniiru. Turtii isaanii waa'ee biyya ollaa Suudaan akkasumas immoo gocha michuu Itoophiyaa kan taate Yuunaayitid Arab Emireet himachuus dubbataniiru. Bulchaan Eertiraa waggoota dheeraaf bulchaa jiru kun torban darbe nuti nagaa barbaannaa waraana ololaa kan nutti bane aanga'oota Itoophiyaati jechuudhaanis dubbataniiru. Pirezidaantii dubbii isaanii dhimma Itoophiyaa kaasuun haasaa dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo furmaata barbaadu jedhu furuurratti akka xiyyeeffattu irra deebiin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Isaayyaas torban darbe xalayaa Itoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniif ergite eeruudhaan himannaa sobaa ajab jechuudhaanis dubbataniiru. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Itoophiyaa daangarra jiran to'atee akka jiruu fi badiiwwan hamaa dalagaa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa xalayaa mootummoota gamtoomaniif erge irratti himanna mootummaa Itoophiyaa kana waakkate. Pirezidaantiin Isaayyaas paartiin badhaadhinaa qophii waraanaa taasisuu dhoksuufis soba rakasaa jechuudhaanis himateera. Gaaffii fi deebii guyyaa roobii uummataa ifatti ta'eera. Biyyi isaanii fedhii waraana keessoo seenuu akka hin qabnes dubbataniiru. Sirni Itoophiyaa keessa jiru kan hojjetu yoo ta'e dhimmoota dursa kennuuf hedduutu jira isarratti haa hojjetu jechuunis akeekkachiiseera. Faransaay bakka bu'ummaa Afrikaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka dabalu dhaamte. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ambaasaadara Faransaay Jaarmoo Bonofaayite akka jedhanitti Paariis haaromsa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'ummaa biyyoota Afrikaa guddisuufis taasifamuu ni deeggaras jetteetti jirti. Biyyoonni Afrikaa qaama haaromsaa kan ta'us miseensa dhaabbata ta'uudhaan hirmaannaa olaanaa qabaachuun akka qaban ni amanti. Jechuudhaan walgahii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Paakistaan Mohammad Ishaaqiin durfamutti dubbataniiru. Faransaay tattaaffii jijjiirama qaama kabajaa waggaa 80ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uudhaan dhaabbatichi si'ataa akkasumas immoo haqaa wayitaawwaadhaan walii wal simuuf eegalamee akka deeggaramus eeraniiru. Deebii mana maree rakkoolee idil addunyaa ijoo ta'anii fi kanneen qeeqan yoo ta'us boofaan lola Israa'el Gaazaa irratti geggeessee jirtu dabalatee waraanni Yuukireen keessatti geggeeffamaa jirus akka dhaabbatuufis nageenya Suudaan deebisuufis manni marichaa tarkaanfii murteessaa akka fudhatus gaafataniiru. Iraan garee teeknikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi eejensii enerjii atoomikii idil addunyaa Taahir akka daawwatu hayyama kenniteef. Gareen teeknikaa kun torban 2 hanga 3 dhufan keessatti Taahir ni gaa'us jedhamee eegama. Gareen kun hanga ammatti dhaabbilee nukilaaraa Iraan daawwachuufis hayyama akka hin argannes beekseeti jira. Hooggantoonni Taahir lola guyyoota 12 Israa'elii fi Ameerikaa waliin geggeeffamaa ture irratti eejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa Iraan basaasaa fi odeeffannoo Israa'eliif dabarse jechuudhaan irra deddeebiin himateessi ture. Daawwannaan kun ministeera dhimma alaa Iraan waliin tumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Taahir waliin taasisuu irratti ni mari'atas jedhamee eegama.